Waaqa abbaa waaqa ilmaa afura qulqulluu kan jedhamu hin jiruumi. Waaqaan jedhan jiru. Maqaa abbaa ilmaa afura qulqulluu waaqa tokko jennan. Okay, eenyu fakkaatee Aadam uumame afura qulqulluudha moo Yesuus? Isa jecha ture jecha foon uffatee ammallee miliqoo jirti. Okay, Aadam waaqayyo abba fakkaata? Ilma fakkaata. Ragaa naaf fidi. Ragaa maal? Ragaa naaf fidi. Aadam ilma Yesuus fakkaata kan jedhu. Amma kana malee sin dhiisu leen. Warqii dhageesse? Ragaa akkamii barbaadde? Warqii dhageesse gurraan waan kana. Aadam ilma fakkaata jedhe Yesuus fakkaataa jedhe. Akkas naa kanne kan naa qaba maarree bifa namaa qaba. Nama qaba. Aadam Yesuus ani fakkaataa kan jedhu naa kan fakkaata. Identikaalii barbaaddeeti lakkuun alanne. Ani waan jedhe sana siin naan jedhe bakka fadhetti haa fakkaatu identikaalii. Adamiin waaqatti uume miti moos. Abboo san irratti uumuu irratti Aadam waaqayyoon uumuu irra waliin dinne. Akka keenyatti uumnaa jedhe miti. Warqii okay akka keenya. Aadam ati warqii. Yesuus fakkaateetti amantamu. Hafuura qulqulluu fakkaateetti amantamu. Waaqayyo abba fakkaateetti amantamu. Hafuurri qulqulluun hafuura qulqulluu eenyu Aadam moo Yesuus? Waaqayyoon fakkaatti eenyu irratti uume Aadamiin. Fakkaattii isaa irratti akka kottaa akka fakkaattii keenya jechuun fakkaattii kan koo jedhe moo keenya jedhan keenya jechuun qaama sadii miti akka isin amantanitti. Akkasii No. Bakka tokkitti qofa keessaa fudhannu qaama sadii yeroo jennu waaqni yeroo Addaamiin uume akka bifa keenyaatti uume. Akka bifa kootti jedhemu akka bifa keenyaa jedhe. Keenya koottiin keenyaa fi koottiin Addaamii. Keenyaan qaama sadeen jettan kanaa miti keenyaan qaama sadeen kanaa miti. Miti moonaan dogoggora. Kan inni bakka sanatti dubbatamu. Kootta akka bifa keenyaatitti guyya akka bifa keenyaa jedhamu akka bifa kootiitti jedhe. Akka bifa keenyaatti dubbiin keenyaan san eenyu faadha? Keenyaan san takka lama sadii eenyu faadha? Ani akka nu badhetti bakka keenyaa kanatti Yesuus yeroo sanatti waan hin dhalannee fi Waaqayyo agus baasi Yesuus keessaa eksiin irra kaa'e Yesuus ayyee qooy keessaa hin baasa. Qalama kiyyamee diimaa san hin baafadha sanuu kunooti. Dastamaarii bayeessa bo. Qooy. Qalama diimaadhaan qabalaan. Hin kataba. Yesuus keessa hin jiru beeka keessaa hafuura qulqulluu fi abbaa qofa koottaan jala lamaan qoftu hafe hafuura qulqulluu fi abbaa. Boos keessaan baasin Yesuus Kiristoosin keessaan baasin. Akkana isin jedhan warqee. Please. Barsiisonni kee. Haasa'u maaltu si rakkise? Haasa'u jedhu. Maa rakkanne egaa. Waan isin jedhu warqee. Akkuma adeemnu. Aadam waaqayyoon ni fakkaateetti amantaa. Waaqayyo tokkicha abbaa. No. Waaqayyoon bifa qaba jechuudha. Gurraacha moo adiidha moo diimaa? Bifa namaa qaba. Bifi namaa kami? Bifa namaa qabda moo bifa saree qabda? Bifa namaan qaba. Maal akkamii? Kanaafuu waaqayyoon ana fakkaata moo si fakkaata? Anas siinis hunduma keenya fakkaata. Waaqayyoon dubartii fakkaata moo dhiira fakkaata? Dhiiras dubartiis hundumaa fakkaata. Haleluuyaa. Akkasii amantanii hoo? Kenna. Yes. Waaqayyoon dubartiis dhiiraas hin fakkaata mi waaqayyo abbaan? Eenyu akkas jedhe? Kunoo si gubbaa. Warqee. Jedhi ni naagala waaqayyo Jedhi naagala jedhee waan itti amantee dubbattee mi'atiin sammuu namaatti wayii deemudha. Dhaggeeffadhu mo'aas dubartii waaqayyo dubartii fakkaata yeroon jedhu akka bifa dubartiifis dhiiraafis akka bifa keenyaatti bifaan anaafeeti namummaadha bifaan anaafeeti wal namummaadhaan siin jecha jirti abbummaa. Bifa kana yoo laalan bifni kiyya kun kan dhiiraati moo kan dubartiiti? Bifa kan waaqayyo bifa kan dhiiraa kan dubartii bifa nama hunda kan nama hunda. Maaliin adda baasan? Suuraa takka kana lafa dhoarreedhaan kan qabu kanaa saaddadhee jedhe bifa dhiiraati moo bifa dubartiiti kun? Kun dubbii hafuuraa isaa jirra malee dubbii foonii kan lafarraa isaa jirra. Gama sinca'iin bifarraa si gaafachuu jira. Ati dhiira. Suuraa takka fidanii wal bira kaayanii. Isin immoo lamuwaas rakkoon keessan maali? Kanaafuu waaqayyoon abumaas fakkaata moo warqee fakkaata? Lachuu keenya anaanis siinis hin fakkaatu. Gamanaan dhiira gamanaan dubartiidha. Abbo warqee korraapshinii hojjechaa jirti. Korraapshinii No. Ollaa tokko jirtu. Warqeen akka jettutti namummaadha. Namummaan nama fakkaataadha. Akkas. Waaqayyo maqaa dubartiitiin waamamu.
Never ever. Isa jedhamee waamame malee ishee jedhamee hin waamamne waan ni keenya. Ishee hin jenne ammas ishee hin jedhamu. Isa jedhameef immoo dhiira. Filosoofii obboleessi keenya dubbatu kana hubadhu adda. Okay, goobas bakkoota fayyisaan dubbii bareeddu fide. Yesuus Kiristoos fakkaattii dhiiraa qabu moo dubartiiti? Eenyuun gaafachaa jirta? Si. Maatti moos. Ana gaafatti. Laala. He is a full man. No, full man miti. Fakkaattii dhiiraati fiizikaalii dhiiraa qabu moo dubartii qaba? Dhiiraa qaba. Waaqayyo abbaan fakkaattii dhiiraa qabu moo dubartii qaba? Waanni abbaan hafuura. Asaasiin jenne. Hafuura jechuun waan hin mul'anne takka jechuudha bara. So waaqa abbaa hin argire. Nabiin argee jira. Na dhaggeeffadhu fakkaattii akkamirratti uume egaa hafuurri gartee waaqayyo abbaan hafuurate fakkaattii kamirratti uume? Fakkaattii dhiiraa irratti Aadaam uume moo dubartii irratti uume? Fakkaattii dhiiraa irratti uume. Kanaafuu waaqayyo abbaan fakkaattii dhiiraa qaba jechuudha. Kanaafuu waaqayyoon kan kee dhiira fakkaataa jechuudha. Yaa maaliif? Warqee fudhattee amma hunda keessan wal dhabdan. Warqee dhageesse? Waliin dhabnu. Maaliif? Dhageesse warqee akkasii namantu. Jalan isin eega kiristaana taatan amma yoon kenna gadee hundi keessan waan adda addaa yaadanatti himtan. Maali jedhana? Dhimma hafuuraa isaati moo ati koo gara nama dhuunfaatti gadi fidde waaqayyoon gara keenyatti gadi fideen inni gubbaa jira gubbaa hunda keessa. Aadam keessaa waan Yesuus baane hafuura qulqulluu baafne waaqayyoon abbaan Aadam fakkeessee uumee miti. Osoo waan hin uumamin miti warqee. Jedhe akka bifa keenyaatti kottaa hin uumnaa jedhe. Jechuun Aadamii miti san kan uumame akka bifa waaqayyootti. Aadam dhiira moo dubartii? Dhiiradha. Kanaafuu waaqayyoon kan kee abbaanis Yesuusis hafuurri qulqulluunis Aadam fakkaataniimi. Hindidin kaa wangeelaa jira. Aadamitti hin fakkeessu akka bifa isaatti uumame malee Ela obboleessi muuxannoo waggaa 17 qaba yookaan umurii keetii ol qaba. Kanaafi akkatee muka jidduu si gashee amma immoo kolfaa jira hirriba isaa dhiise. Muka gidduun galwanii. Muka gal ilmi magalchaa jiru. Ni amantii gaafate amma of maal jirti. Si gaafate. Isumatu si gaafate. Kanaafi Fayyisaan ismaartiidha. Fayyisaan Asaan mu'aazii filosoofii miti dhugaama dubbatu. Waan kallattiitti waan tokkorratti dhaabattanii nama falmitu baaybilii wajjiniin baaybilii keessaa bakka tokkitti luqqistanii jechuudha bakka tokko kan gararraa jiru fakkeenyaaf lakkoofsa tokkorra lamarra sadiirra kan jiru keessaa dhiistaniiti lakkoofsa afuriirra maal jedha kan lakkoofsa afuriirra kan jedhu otoo isa gadi jiru wanta ibsotuun ilaaliin wanta tokkitti qofaan nama falmitu. Isaa ol maal ibsaa dhufe isaa gadoo maaltu jira? Takkittiin dubbachuu jiru tuni warqii dhugaadha moo soba? Kamti? Kakkoota akka bifa keenyaatti nama bifa keenya fakkii keenyaa ni uumnaa jechuun jiru kun waaqayyo abbaadha dhuga moo soba bakki kun seerri uumamaa? Dhugaadha maaliif sobare? Aadam waaqayyo abbaa fakkaatettee amantaa? Akka bifa keenyaatti uumnaa jedhe waan ta'eef. Jedhe akkamitti uumna jedhe fakkaata. Aadam dhiira moo dubartii? Dhiira. Kanaafuu waaqayyo abbaan dhiira fakkaate jechuudha. Jedhe kaa? Hin jedhu. Hin jedhin. Ayyee bira fote. Okay. Waaqayyo abbaan miila ni qabu moo qabu miila? Miila akka xiyyaa fekeete kana. Hin jedhina. Isin hundinuu hin jedhina. Waaqayyo abbaan miila akka keetii qaba kan jedhu jiru. Miila ni qabu moo qabu? Waaqayyo abbaa kan arginu jiru. Miila qabu. Akka kiyyaatti hin qaba. Okay, akkas amanatee bas deebisee inni warqii atoo ni amantaa akkas waaqayyo miila jedhamu miila ni qabu moo qabu miila ittiin deemu. Isin kiristaanii hafuura waaqayyoon hafuura qaama ija harka gurra miila qabu moo qabu. Eega bifa jettan waaqayyoon hin mul'atu hafuura bifa hin qabu waaqayyoon akka Allah keessaniitii miti jettan kunoo waaqayyoon kan keessan Aadamuu fakkaataami. Sadummaadhaan wanni inni mul'ateef kanaaf bara ilma isaatiin nama fakkaate. Ilma isaatiin? Nama fakkaate yaa. Ilmaatu nama fakkaatama waaqayyo abbaadha. Waaqayyo abbaa jechuun jecha isaatitu foon uffatee nu gidduu buufate waan ta'eef kanaafuu waaqayyo abbaan hin fakkaatu jechuudha Addamii miti.
gara ilma isaatiin nama fakkaatee nutti mul'ata. Gara ilmi isaa kun Yesuus immoo Waaqayyo Abbaa. Yesuus. Kanaafuu Yesuustu Aadam fakkaata. Aadamitu Yesuus fakkaata malee Waaqayyo Abbaan qaama tokko hin fakkaatumi. Waaqni tokkichuma. Yesuus Waaqaa miti. Abbaa ilma hafuura La qulqulluu. ilaha illa. Yesuus Waaqa tokkicha moo Waaqa tokkichaa miti. Adda baasuu hin dandeenyu. Kanaafuu Yesuus Waaqa moo Waaqa? Waaqaa miti. Abbaa ilma hafuura qulqulluu waaqa tokko isa. Waaqni tokkichaan Yesuus koottaan kan jedhe kun eenyu? Koottaan kan gartee koottaa akka bifa keenyaa irratti jechuun bifa keenyaa irratti Waaqayyo Abbaan takka warri qaamni uume kun Aadamiin bifa gartee bifa Yesuus irratti bifa ilmaa irratti uume moo bifa hafuura qulqulluuti moo bifa Waaqayyo Abbaa irratti uume? Abbaa ilma hafuura qulqulluu bakka isaanitti wanni ibsuu barbaadeef gara fuulduraatti Yesuus Kiristoos jecharraa gara foon namaa uffatee nu gidduu buufachuuf waan jiruuf waan sadii. Eenyu fakkaata? Aadam eenyu fakkaata? Jara sadeen kana keessaa. Adam bifa namaa Is a person, right? Is a person. Ilma guu jedhamu person. Qaama fiizikaalii waan qabu moo waan hin qabne? Adam nama fakkaateeti. Nama. Waaqayyo Abbaan waan qaama qabu moo waan qaama hin qabne? Bakka sanatti wanni inni ibsuu barbaade waan fuuldura Yesuus Kiristoos dhufee mul'achuuf jiru. They are 3 person, right? 3 person himi. Yes. Ilmi hafuura lubbuu akka xiyyaatan ni qabu moo hin qabu? Hafuura ittiin jiraatu kana. Ni qaba. Okay. Waaqayyo Abbaan hafuura ni qabu moo hin qabu? Waaqayyo. Hin qabu hafuura? Hin qabu. Hafuura qulqulluu ilma abbaan. Waan du'aadha waan hin qabu jechuudha hafuura waan lubbuu hin qabne waan soolii hin qabne. Inni waaqa. Okay. Aadam uumame kun qaama parsanaalii Waaqayyo Abbaa fakkaatee